deemnee bobboca garaa qabeenya garaa daawwannee dadhabne jennaan haara galfachuuf ta'e garuu yeroo ta'an kanatti immoo waa dubbisuu waa qalbeeffachuun baay'ee namatti tola miti sinuuni jaallattu miti kanaafuu amma kitaaba baay'ee bareedduu xiqqoo tokkorraa gulantaa tokkoffaa jetti hiriyyummaa jetti waa hiriyyummaa isiniif haa dubbisu isin hiriyyaa keessa yookaan hiriyyummaa ni jaallattu miti tole gulantaa tokkoffaarraa hiriyyummaa waan jedhu isinii dubbisaa jechuudha oduu durii warri manaas akkasiin gadi guurii jechaa jirtan akkas jettan miti eeyyeen oduu duriin anarra isinii dubbisu mata dureen isaa billaachaa fi qeerransa billaacha ni beektu miti qeerransas ni beektu tole bara durii durdur jedhan durdur billaachaa fi qeerransatu hiriyyaa waliif ta'u walii galan sana dura garuu qofaa jiraatu turan osoo hiriyoomiin jechuudha billaachi yeroo baay'ee akka ulullee afuuftu qeerransi ni dhagaa ture qeerransi immoo ulullee dhaggeeffachuu akka jaallatu billaachis ni beektu turte billaachi yeroo hundaa qeerransa gammachiisuuf galgala ulullee afuufaafi ture qeerransi immoo sagalee ulullee waan itti toluufi ibidda cinaa dalga cinaachaan ciisee dhaggeeffata ture osuma haala kanaan jiranii gaaf tokko garuu billaachi bararisaa yookaan barari'aa oolte waan galteef dadhabdee rafte qeerransi ulullee akkuma durii akka isaaf afuufuuf dammaqsuuf yaale eenyutu dammaqsaa qeerransi ulullee akkuma durii akka isaaf afuuftuuf dammaqsuuf yaale yeroo qeerransi billaacha tuqu baalleen billaacha ni cabe baalleen billaacha salphaatti yoo qaban hin buqqaate miti guyyaa lammataa galgala qeerransi adamoo oolee foon fidee dhufe adamoon dura danfama malee yeroo ammaa kana garuu hin danda'amu hubattan miti eeyyeen billaachi ammoo ibidda bakkuma ganamaa idduma ganamaa ciiftee jirti qeerransi baay'ee gaddee foon waadee laateefi guyyaa sadaffaatti billaachi barari'uu dadhabde qeerransi rakkoo billaachaa furuuf baatee mana yaalaatti ishee geesse qeerransi billaachaa siree mana yaalaa irra ciibse ogeessi fayyaas dhufee billaachaa ilaalee baallee ishee cabee deebisee hodheefi akka madaansaa hin danqineefis akka fayyuuf qoricha kenneefi billaachis qoricha argattee fayyuu isheetti qeerransa galateeffatte yeroo hundaa akka ulullee afuufuufis waadaa galte hiriyyummaan isaanis itti fufee jedhama kanaafuu egaa qeerransaa fi billaachi waan qeerransi jaallatu billaachi ni gootii fi waan billaachi jaallatu qeerransi ni godhaafi haaluma kanaan akka qeerransi hin miidhamne billaachi hin miidhamnetti wal danda'anii rakkoo walii furanii waliin jiraatanii jedhama kanaafuu hiriyyummaan waan guddaadha yookaan waan jabaa waan nama barsiisudha qophiileen lammas itti fufee jira qophiileelloo keenya ixaanuutiin ammas leelloo barbaannee ni arganna moo akka midhaasa jedhu walumaan ilaalla magaalaan Finfinnee immoo roobaan beekama egaa rooba kana keessa leelloo ni argannaa laata ni barbaadna isinis ni waliin barbaada qophiileelloo wajjiniin turtii gaarii nugattanii suura kaatu maala barbaaddu ilaaleera yoo ani dubbistu isin yoo barbaadde miilatti kufi yoo barbaadde jilba qabadhu araarfadhu isin barbaadutti roobni roobeelaa ijoolleen dadhabanii tiifuu keessa baqachaa oolu kottaa dhiifanna sin gaafachaa jirti hunda isaanii gaafadhu akkam ture olmaan keessan hin dubbannu iyyuu aarreerra gammeen dhiifama nun gaafanne gammee warra manaa sunuunis dhiifama gaafatu barbaacha iddochi baay'ee bareedaadha iddoo garagaraatu ilaallu roobni nutti dhufee kana booddee isin barbaadnu leelloon iddoon kun sila natti bareedannaan iddoo taati suura kaati suura kaati suura kaa'u qofa danda'e iddoon kun iddoo mijataa laalatti illee siin arguu dandeenya jennee isaanis immoo leelloo arguu dandeenya isin amma tabba gubbaa dhaabbattanii fageenya irraatii nu laaluuf jettu bobboca garaagaraas hin laaltu giddoodhaan suura kaatu nutis dhugaa ijoollee warra manaatiin leelloo wajjinii magaalaa Finfinnee deemnee bakka bareedaa isin daawwachiisne jennee dhufnee
leelloon immoo nu jalaa baddee jennee achi roobni nu ari'eetitti fi gaafa nuun gara keessanitti dhufnu immoo qabbanaa'ennaan roobnis isiniiti suura ka'u isin argine nuti immoo isin dursa suura kaaneerraa waan garagaraas hojjechaa turre garuu bakka babbareedaa baay'ee namatti tolu misooma qarqara lageenii qabbannaa keessatti arginee jirra. Itti bohaartaniira isin? Itti bohaartanii? Nutis gaa isin barbaadaama ollee garuu gaa waan argine nutis ijoolleetti himaa ollee egaa ijoolleen mana taa'anii jiran immoo gaa misooma qarqara lageenii magaalaa Finfinnee keessatti kan lagaa Inxooxxoodha amma qabbannaatti jiru irratti gaa kan waan hojjetame waan hedduu waan nama hawwatu ta'uu isaa arganiiru jennee abdanna. Sirriitti daawwatanii qalbeeffataniiru. Egaa yeroo waqtii gannaa kana gammeenis leelloonis ijoolleenis wanti barnoota guddaa namaa ta'u dhiphachuu taa'anii yookaan ammoo itoo isaan hin mukaayin yookaan hin mufatiin qabeenya naannoo isaanii jiru kana ijoolleen akka isaan dhufanii daawwatanii itti bohaaranii qabeenya uumamaa yoo kunuunsan faayidaa akka inni qabu immoo egaa misoomni qarqara lageenii Inxooxxoo irraa hanga qabbannaatti jiru ragaa guddaadha jechuudha. Kanaafuu waqtii gannaa kana iddoo oolmaan dhabanii jechuudha ijoolleen. Akkas jechaayu egaa nuti qophii leelloo ganaa itti fufnee daawwachiisne jechaa turre isinis gama keessaniin daawwachiistaniittu nutis gama keenyaan waan garaa garaa daawwachiisneerra bakki kun otoo daawwachaa oolanii bulanii iyyuu waan dhumu miti. Lafaa kan inni dheeratu fuula garaa garaa qaba bakka ispoortii bakka miilaan deeman namoonni gaara ba'uuf bu'uu yookaan tabba ba'uuf bu'uu yoo barbaadan ni qaba. Kaafeewwan garaa garaa bakki itti namni boqotu ni jira. Akkasumas immoo egaa bakka kana bakki magariisa biqiloonni garaa garaa qalbii nama hawwatan bakki ta'anii bashannaniis hedduun jira waan ta'eef lageen kana qabatee waan imalu daawwachiisnee fixuudhaaf guyyaa tokkotti ni ulfaata. Ijoolleenis nu wajjin jiru waan ta'eef har'aaf kanuma irratti gabaabsine. Egaa akka kanatti bareechanii kan daawwattoota keenya biraan ga'anii ogeessota kaameeraa keenya Ayyalaa Mangistuu, Burtukaan Balaachoo akkasumas ogeessota istuudiyoo mara ni galateeffanna. Kana qofa miti gammee konkolaachisaan keenya magaalaa Finfinnee nu daawwachiises Abdurrahmaan Abdaati. Simboo leelloo gammachuu akkasumas ijoollee as jiran hunda isaaniiyyuu warra waa afaan isaanii bareedaa bifa bareedaa kanaan isin waliin bakka kana akkasin daawwattan bakka keessan bu'anii nu waliin daawwachaa turan maraayyuu galatoomaa jiraadha jecha qophiilee irraa xumurra nagaatti baay'ee sin jaalladha nagaatti. Leelloo leellayyoo daawwitii hawaasaa agartuu ijatoo qarayyoota keessaa gaddaa fi gammachuu qabuu siniin ibsaa maalummaa saba koo si calaqqisiisaa. Adaatoo bareedduu miidhagduu lalistuu baajii Oromootaa hangaatu ibsitu har'aa fi borullee sitaan boonsiftu har'aa fi borullee sitaan boonsiftu. Leelloo leellayyoo ibsituu dukkanaa saayinsii fi seenaa aadaa fi hodaa safuu fi sansakaa duudhaalee hawaasaa irraa waraabatu dhaloonni beekumsaa. Ayyoo fi abboon keenjollee barumsaa abdiin qartuu biyyaa burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa isaantu biyyaa isaantu biyyaa.